maalitti jirtan yaa fira maalitti jirtan wal gammachiisuudhatti jirtanii cinaan aktiivistoota keessan gammachiistanii cinaan san walitti himne akkasitti wanni taane jechuudha keessattuu dhaamsaan qaba ilmaan warreen silaa nuti muslimaa ifiin ja'uuf dhaamsaan qaba maaliif dhaamsi kiyya maal kaja'u warreen silaa amantii isaatuu hin jabeeffanne warreen gama irreechaa kana dhufu gartanii mi irreechaa kana irratti nama yaamuu jira waa wallaalaanis haa ta'u beekaanis haa ta'u yookaan nu arkaadhaafis haa ta'u keessattuu ispeeshaalii warreen maqaa muslimaa qabdan akka gaariitti wal beeyna akka isin nu arkaadhaaf wal yaamtan yookaan baga ittiin siin gahe baga ittiin nu gahe warri jettan warreen yeroo biraa tokkummaan keessanuu hin mul'anne amma immoo gaafa irreechaadhaa kana tokkummaadhaan wal cinaa haa dhaabbannu waan ja'amaatii jira qabsoo hiriira gaggeeffamee keessatti Harargeen qobaasii dhumaa turte isin hundinuu cinaa hin dhaabbanne amma immoo gaafa irreechaa kana namuu wal yaamuudhatti jirtan isin hundinuu gartaniimi warreen sila aktivistoonni keenyaas kan akka Saphaalo Kadiir faanis irreechi numaatu akka waan halaal ta'eetitti addeesee dubbate Saphaalo Kadiir naamiti kaje isaati tuje asirratti akka gaariitti ilaaluu dandeenya maal jee Oromiyaa keessatti haraam jechuun waan Oromoo miidhu qofaa waan Oromoo miidhu qofaa jee asirratti Oromiyaa keessatti haraam jechuun waan Oromoo miidhu qofaa irreessa haraama gochuun sirrii miti nuti gamtaa Oromootiif faayaa kana jechuun gaa akkami gaammaan tana amma kana silaa isin hamma silaa Harargeen hayyuu keenyaa beekaa keenyaa jettuun dhagaya jarana asirratti wanni tolchinee walitti himnu ka walii isin qaanfanne abbaan fedhe mana hidhaa keessatti haa tortoru isini galaami fedhu Jawahar haa ta'u fedhu Baqqalee haa ta'u fedhu waan fedhe haa ta'u ani amantii tiyyaan fuula kiyya dura yoo dhufte sin beeku amantii tiyyaan yoo natti dhufte sin beeku isini galaami abbaa fedhe haa ta'u okay abbaa fedhe haa ta'u eenyu gammachiisuudhaaf amantii tiyya dabarsee waan hin jirreen hin laaku rabbi irratti rabbii biroo hin sharrakwaan rabbitti rabbii hin sharrakwaan rabbiin isin amma akka isin warri wanni islaama isin ooftan kuni rabbi malee rabbiin biraan ni jiraa warra jiru warri silaa irreechaa irratti nama yaamu kun kan akka Saphaalo Kadiir faan kan akka eenyu faan warreen silaa maqaa keessan maqaan muslimaa kuni ummata akkasiiti Dr. eenyu namichi shawaadhaa sun eenyu maqaan isaa Dr. Gammachuun maal jee Dr. Gammachuun maal jee irreecha jechuun amantaadhaa jee deemaati viidiyoo isaa san dhaggeeffadhaa jirana deema anamma hayyuu Harargeetii haa ta'u hin deemu jala abbaa fedhe haa ta'u hayyuu Harargeedhaa kabarruu qofaan deemu kan hadiisa irraa hin dubbanne kan kitaaba dubbisuudhaan kitaabaa fi kana waa barreessuudhaan jetti hayyuu Harargeedhaa kan akkaataa itti wudu'atan hin beekne ka salaata shaneen akkaataa itti salaatan hin beekne ka akkaataa itti hammaama seedhan hin beekne ka bishaaniin ifirraa qulqulleessan moo warqaadha moo bitaadha moo mirgaa addaan si baasee hin beekne asumarraa dhufee yookaan aktiivistii shawaadhaa kan Wallaggaa TV irratti beekamu ka Oromoo tana biratti fudhatama qabu ka hogganamnillee daawwatu toora nama kuma diigdamii kuma kudhanii faadhaan daawwatamu ummata akkasiitiin gammachiisa jechuudhaan warreen amantii isaa kana xiqqeessu faadhaatitu jira
amantii isaa kana xiqqeessu faadhaatitu jira. Amma gaa ummanni kanaa kun eessa keessatti argama? Hawaasa lama keessatti argama. Hawaasa lama keessatti argama. Hawaasni lameen Harargee fi Arsii keessatti argama. Ummanni kun ummata rabbiin wama isaa kana garteemi maqa isaan qabee lafa kaayaa fi jiru. Waan silaa isaan kaaniif maqa isaan qabee lafa kaayaa fi jira. Maaliif jennaan ummata shirkii hojjetu isaan kun shirkii. Harargeen kan du'uudhatti jirtu shirkiidhatti siyaamti. Arsiin ka'eefiifuu du'uudhatti jirtu shirkiidhatti siyaamti isiinis. Warri biraa Oromoon teenya tashawaadhaan ni beekan akka irreechaan amantaa akka ta'e dhibbaan dhibbatti beekan. Warreen silaa waan kanaaf talaggalte shamarra silaa huccuu mummuraadhaa fi tabiraatii fi kana uffattee waan san irratti qophaa'uudhaaf deemaa jirtu ni beekti akka amantaa ta'e. Ni beekan. Warreen silaa waa hunda tottolfatanii akka ajaa'ibaatitti deeman amantaa akka ta'e tolchaniiti beekan. Amma gaa hawaasni keenya Harargeedhaatii fi kan Arsiidhaatii fi warreen silaati maqummaan isaaniitu maqaan musliimaa ta'e kun immoo huccuu aadaa isaaniitii fi kana namuu fudhatee deema jechuudha. Qabatee deema nuti Oromoodha. Waan Oromoo tana keessa hafuu hin qabnuu jaa. Hoolayyiin biyya Awurooppaa tana keessa illee jirtu waan akkasiisanii jetta. Amma eenyu Abdii Xayyii Waaqoo eenyu Jaafar kana jalatti eenyu Ustaad Jaafar moo maarree kana jalatti waan takka jee maal jee yoo gaati jannata yoo ati waardiyaa jannataa yoo kan taatu taate irraa nu dhoorkitaa ammoo kan ammoo irraa hin dhaabbannuu kaje sigale ati fincaan faranjiidhaa deemiti dhiki sigala faranjittii jala hafaazaa jijjiire malee waa'ee amantiidhaa hin beektu Abdii Xayyii Waaqoo sigala waa'ee amantiidhaa hin seenin. Okay. Hinseeni waa'ee amantiidha. Siitaati ukuti lakka ati jaartii teetu kan ni khaasii godhe qaadicha faranjicha isaa sii godhe sii galeemi kan amantii hin qabnee sii godhe namicha halaalii fi haraam hin beene saniitiitu sii godhe sii galee atiin akkasii sun hoggaa deddeemtee waan akkasiisan ustaati jala barreessitu eenyuuf ta'uu keeti moo aktiivistii baale moo kan Arsiidha si galee moo waan takka sheer goote namni si jala fiinaan dhugaa ibseete beekaadha ibseete isin hundinuu warra nu arkaadhaaf fiigu warra nu arkaadhaaf waan takka poostu godhu wallaalaadhaatiif ifu okay nama wallaalaa akka keetii agi Afaan hidhaadhaa kuni si galee idda gaddeebitee arra silaa amma namittii sanirraa silaa arra ilmoon si namittiin sun silaa siif hadhalte ilmoon tee bikka isiin seentuun hin beeka si galee bikka isiin seentuun hin beeka akhirattis ni azabamta addunyatti illee ni azabamta jechuudhaati. Nama akkasiiti. Ammoo Saphaalo Kadiir likki hin jirtu mataa keetiin deemiti dhaqi. Mataa keetiin dhaqi deemiti. Waan akkana ammoo hawaasa keenya wallaalaadhaatitu jira. Hawaasa keenya hijjaamin. Harargee tana keessa warreen hin baratini jira. Warreen niu hin dammaqini jira. Si galee. Kanaaf ummata akkanaa kanat hijjaamin warreen akkanaatiis hin dhagayna ummatni keenyisin waan akkanaa tan hin dhagay wanni jeena hin dhagayna irreechi amantiidha amantaadha irreechi yoo gaajoo har dhaqee nuti sidhaynaa ittan dhaqaa deemaati joar amantiin qabu nama hajjii godhee deebii irreecha dhaqe shirkii dhotuni fiifu shirkii miti naan jee hottuuti okay Saphaalo Rabuyi deem Saphaalo biyaatis waliin qilee dhaqa deemasi footoo reefkaa footoo Hacaaluu profaayil godhattee haa shaggee minaamin deemasi saree haadha keetii wuxaa kasii reefkaatu yiti
reefka profaayila kaayatu isin wanni isin beeytan maal beeytan footoo reefkaa profaayila kaayachuu sabaloo dhaasin sirraatu kami sabaloo namni bar ogga mana hidhaatii bee alhamdulillah yaa rabbii khiyya kan mana hidhaasanii na baaste yaa sii galee maaliif namni waa'ee amantaa isaa hin beene waan birootitti seena kanaaf sheekotiin teenya ulamaa'onni keenya waan kana gajjajjabeessaa itti jabeessaatii hawaasa keenya karafu jiru kana damma isaa hirribarra itti hima akka gaariitti itti hima maaliif ummanni keenya kuni bilisummaa jeeti azaabatti deemuudhatti jira oromoo tana rabbiin waa malee miti kan akkanatti gabroomseef ummata jallaadha oromoo jechuun ummata jallaa kar tokko deemuu hin beekne ummata akkanaa kana itti himuun hin barbaachisu inumaatu warri biltsiginnaadha sirriirra jirtan warri biltsiginnaadha sirriirra jirtan dhoorkuun keessa waan gaariidha dhoorkaan mallee warra sila irreecha deemna jedhu kana cufaa irratti warreen akka amantiititti nuti amantii teenyaan nu hayyame jee gadhiisaa isaan warreen sila karaa harargeetii fi karaa arsiidhaatii fi kana irraa deemaa kana dhukkee irraa kaasa kanaanuu isiniif hin hayyama isinii galaami maaliif jennaan ummanni kun ummata ifiifuu tokkummaa hin qabne wal cinaa dhaabbachuu hin dandeenye ummata akkasiiti jechuudha gaafa hiriiraatu wal qixa deemuu hin dandeenyeeti waliin baatanii hiriira godhuu hin dandeenyeeti amma irreecha irratti wanni isin baataniif maali mee ma'anaan isii maaliga faayidaan isii maali faayidaan irreechaadha kana nutti hima isin bar ummata bar nama isinirraa hidhamee baafachuu hin dandeenye bar ummata hidhachuu hin dandeenye bar isin mana hidhaa keessa warri duraan filimaaf hidhame hundinuu bahanii jiran warri silaa filimaaf hidhame hundi isiidha bahanii jiran oromoo qofa jechuudha mana hidhaasan keessatti kan usee taa'uudhatti jiru isin amma wanni eeydan boru baallama qabaa jawaarii okay boru jawaar wanni qabaa bayatis kiyya uta kiyya bayde maqaan kaytu wal gayzaadha bay nama footoo reefkaatiin deemuun waan maa kuchiisa footoo reefkaatiin deemnaan siin kuchiisa footoo hacaaluudhaatii fi footoo maarreetiin deemnaan siin kuchiisaan maaliif nama footoo reefkaa kaayatee deemuun jaaladhuan footoo nama du'e sii galee so akkas jee jechuudha hayyuun harargeedha kasila isaan hayyuu keenyaa jettee harargeen eeggattu Saphaalo Kadiir akkas jee jechuudha irreechi halaalii jeen gartaniimi harargeen gaa sabaloodhaatiitu je'ee jettee gaama wal cinaa kaatee deemuudhaa deemte jechuudha wanni harargee ta'e guututti warri silaa gaafa namni isaanii irraa dhume wal cinaa dhaabbachuu hin beekne hundinuu takkaa wal cinaa hin dhaabbatin hundinuu kaateetimma irreecha kana deemuudhaa deemti jechuudha yaabo namni isaanii irraa dhume wal cinaa dhaabbachuu hin amma gaa asirratti gaafa moo achii gaa lubbuun teessan achitti baate akhirattis ni azabamtan duniyaadhatti illee ni azabamtan jechuudha isin ummata akkasiiti anwar anamoo abbaa keetiitu gowwaadha footoo namicha baqqaleedhaa kaayatee teessaatis bal'aa akka keetii huxa isin footoo profaayila goggodhadhaatuma ta'a ummata bal'aadha isin duraanuu iti
Isin galee isin dhugaa jirtu isinitti himanii bara isin irraa achi kutuudha bara. Maaliif jennaan ummata faayidaa takka hin qabne. Bakti ummata wal gammachiisu qofaaf. Abaluchi irratti argamee jira. Abaluun argamneeti. Sun Oromoodhaa mitiiti. Yaa akhi Oromummaa teessan mataadhaan gadhaaba. Isinii galaami. Ani asirratti gabroomee akhiraa san bilisummaa jannataa san harkachuu turra naa wayya. Isinii hoolayyii isinii ummata wallaalaa kanaa waliin deemurra isiniin nadhoo teessan qullaa tanaa waliin karaa deemurra irreecha deemne itti barsanu. Irreecha dhalaanis bishaan irra teessee bishaan itti facaasti. Muka faa dhadhaa diban. Ummata akkanaatii waliin hin deema karaa. Isinii wajja karaa deemuu nu hin ta'u bar. Dhugaa rabbi. Womaafuu nuti hin bilisoomne bar. Ummata shirkiidhaan deemu isiniiti. Ummata rabbitti sharraku. Ummata rabbi malee rabbiin biraan ni jiraa jiru barboo isin. Isin bar ummata akkasiiti bar. Isin ummata muka rabbiin uume kanatti amanu bar. Isin ummata bishaan irra taa'ee bishaan rabbiin uume kana. Citaa itti naqee citaa saniin akkasitti bitti facaasu. Kun shirkiidha moo shirkii miti yaa jamaa? Shirkii moo shirkii miti? Ati maanta na sitti nafne Jawaar gammachiisuudhaaf deemta gaa. Jawaar gammachiisuudhaaf deemta achi dhayxee. Amma achi dhayxee sitti nafne achitti duute Oromoodhaaf duute. Wallaahi lubbuu teetiif achitti duuta malee naafii miti. Naafii miti. Sumaatiitu achitti du'e. Sumaatiitu teessan gurraattii teessan achi dhabuudhaa deema. Achitti dhabdu tokko akkumaan isinii kana itti awwaalanuu hin jiru bara. Warra irreechaa irratti du'u akkamitti isin awwaalan qoy. Salaatunummaan isinii irratti salaatamu kun salaata akkami qoy. Salaatul janaazaan isin irratti salaatamu warreen islaama maqaan keessan islaamaa warreen achitti dhayxanii duutan salaatul janaazaa kan akkamiitiitu isin irratti salaatama. Kanatti yaaddanii jirtan isin. Warreen footoo reefkaa kaayatanii deemtan kun. Warreen gaa abaluu gammachiisnaa Jawaariitiitu mana hidhaa jira Jawaar gammachiisnaa. Akka Jawaar nuu ba'uuf achitti waliin qabamne waan san godhuudhaa deemna warri jettan. Sii galaami. Habiibi ani abbaan kiyya akka Jawaar beekamaa ta'e yoo jallaa ka ta'u ta'e yoo nama karaa rabbiitirra hin jirre ta'e yoo karaa hin jirretti kan nama yaamu ta'e hin beeku abbaa kiyyaan. Sini galaami. Isin ummata akkanaati. Ummata rabbiin lamaa jiraa ji'ee deemuudhatti jiru. Badii teessan tana faa ilaaltanii sarabbiin kun maaliif akkanatti gubbaarraa nu gattumaa hin jettanii bara. Wanni isin deemtaniif kaameeraadhaan mul'achuudhaaf waan biraatii miti. Harargeerraa Oromoo hangam takkaatiitu irreechaa dhaqee. Arsiirraa hangam takkaa irreechaa dhaqee. Wallaggarraa Shawaarraa Oromoo hangam takkaatiitu irreechaa dhaqee. Amma biltsiginnaan akka biltsiginnaatti yoo isin biltsiginnaa hin taane achin dhayxanii isin hin jechaa jirti. Weel. Amma isin irreechuma san dhaquudhaafu dirqama biltsiginnaallee ni taatan jechuu bara. Biltsiginnaallee ni taatan jechuu irreechaa san dhaquudhaaf. Kun beekamaadha. Ammoo irreechaa san dhaquu hin dandeessan. Ummatni hidhatee hidhannoo hin qabne. Ummanni deemeetuma du'u. Ummanni reefki footoo reefkaa piroofaayila gugudhateetuma deemu. Kabikkuma harkatti du'u.
faayidaa takka hin qabdu dhayixees dhaquu baattus sanuma re'ati. Okay? Oromoo biyya isii keessatti biyya isiin itti dhalatte itti handhurtisii itti awwaalamaa jirtu keessatti nafxanyaan isii ajjeesaa jirtu isii saamaa jirtu mana keessan isin cabsanii waan isin qabdan TVdha qarshii isin qabdan hunda isin saamaa jiran isin asirra ammoo irreecha irratti wal yaamuudha jirtan jechuudha. Irreecha shirkii irratti wal yaamuudha jirtan. Rabbiin hoggaa kanaa kana bara isinuma jabeessaa bara. Dhugaa Rabbi isin jabeessa. Ka irreechi shirkiidhaa je'ee dide qofa Rabbiin najaa baasa. Kun ammoo oduma inni farkuuti Rabbiin azaba jechuudha. Fakkeenya fudhadhaa irreecha waggaa dabree kan namni 700 fi waa du'an sun faan amma keessattuu namni islaamaa maal irratti duunee eettame maal irratti duunee eettame wayyaan nu jeese jaaga wayyaan nu jeese jaa ta duraa isinumaatiitu ifajjeese isiniitiitu chidhaqe addunyaa irrattis azabameeti amma namni sun akhiratti illee azabamuudhatti jira. Aadaa Oromooti, irree Oromooti, irreechi irree keenyaa jettan. Irreen teetan sirra jirtu tana. Siigaleemi. Irreen teessan tana kuno. Dhalaan irreecha gooneettee deemtus dhalaa qullaa harmalloota qullaa deemu. Warra isaaniitiif ajajamuu didee ajaja warraa didee akkamatti ifiisiitii bikka agartetti deemtu. Kakaan kuunis itti fincaanaatuma deemu jechuudha. Beerran akkasiiti. Beerran hojii ala taate gartanii namni karaa irreechaa deemu keessattuu akka muslimaatitti nama waa takka keessa hin jirre bas shamaraas taatus dhiiraas taatus warreen siraasirraa amma baga ittiin isin gahe jiru kuni beeran akka hin qabne bultiidhaaf hin taatu matakkaaf hin taatu beeran bas matakka gaayisiin harkaadhaaf nama gammachiisuudhaaf beeran waan akkasiisan jechaatuma deemu. Beeran hoggaaniin jiru warreen kabajaa qabdanii jira. Isin tuquu kiyyaa miti an. Wama mijiraatiin jira. Waan isin silaa qaanfattaniin jira. Maaliif qaanyiin hin dalagu asirratti isinuu hin qaanfanneere. Isinuu beeran qullaadha deemtanii irreecha dhayxan irreeffachuudhaaf bishaan sanfitti facaasuudhaaf. Kasii kana gattee suuccuu ta'e gabaabduu san yookaan butaantii uffattu yookaan hin uffanne kan namni hudduu ta'e kana si argu jechuudha. Sigale ummata akkasiiti. Kanaan aadaa Oromootiin aan jette gaa aadaa Oromoo ta'uu ni mala ta'uu dhabuu ni mala. Ammoo Dooktar Gammachuun irreechi amantaadhaa haji deemtanii viidiyoo isaa san dhageeffachuu dandeessan. Kuni waan ani jee miti akka baqlaawaadhaatitti kuni waan ani jee miti. Ana wallaalaa kanaa miti kan birootu ni beeka jechuudha. Shirkii. Daa'imni daa'imaatu yoo arabar aboo rabbiin sin dhiisu dhiisi yoo jetteen dhiisee waan san lafa darbee deema jechuudha. Isin gaafuma rakkattan qofa rabbii keessan kadhattan. Ka isin rabbii keessan yaadattan gaafuma rakkattan qofa. Hawaasa akkasiiti jechuudha. Kanaaf sabaloo keenya hawaasa keenya Harargeedhaa
ummata waa takkallee hin beekne jira. Warra jecha kee kana fudhatee hayyuu keenyaatitu je'ee sabaloo keenyaatitu je'ee asii waan san lafa dhiisee deemuu faadhaatitu jira. Sababa waan sanatti jetteen yookaan odoo deemuu lubbuun isaa achi baati lubbuu isaa achi baatu saniifillee ittillee ni gaafatamta. Okay? Waan akkasiiti jechuudha. Haramiyaa biyya koo footoo Jawaarii fi footoo ilma isaa irraa baasee deema keetuma birra kaaye bal'aa. Waan namaa godhuu hin dandeenye takka fuutanii footoo isaa irraan kaayina. Jaartiin Jawaaruu maarii disa jaamu san irraa hayxee jirti. Maaltu isin dhaqese isin? Laayita qamxallaa baalinaa mistaattaallaa jedhe isin fiifuu rakkoodha qabdan. Deema feesbuuk arabseedhaa laalaa deemaati. Maarii doonni jaamaan jiru maanta. Duraan maarii jaa feesbuuknis musawwajja. Heerumtee jirti. Jaartii Jawaarii jaamti duraan amma hin jiru jirra. Kajiba jaa deemaati. Wayi bayitanii miti silaawuti. Hanga quba keessan fuudhanii hunootii. Ija teessanis fuudhanii hunoo achirra jira. Hunoo wanni kun akkana amma immoo hin jiru. Hanga jaanii isin agarsiisanii isiniif hin galu. Sii galee. Reeleeshinuma duraan waliin jirtuuf egaa wanni waan takka goggoduufi jirti malee addunyaan hin jirtu. Sii galee. Uummata akkanaa kana uummata footoo haayateetuma deemu. Oromoo jechuun uummata akkanaati. Uummata footoo qofa. Profaayila qofa isin. Footoo reefkaa haa ta'u uummatuma addaati jechuudha. Kanaaf sabaloo dhiifamaa waliin sabaloo keenya hawaasa keenya hin burjaajeessin. Sheekotiin teenya ulamaa'onni keenya waan dandeessan itti hima uummata kana hin qaanfatin akkana jettanii. Isinii kanaan as geenye namni amantii isaa jabeeffachaa jira. Takka ummata waaqeeffataa kan kadirree iidaa isinii hojii dhaqe nagareebo. Ummata waaqeeffataa warra ifiin ja'u warra silaa irreecha deemu kana beeran isaaniitii fi kana isaanii nu wajjiin dirree iidaa dhaabatu nagarre nuti. Isaanii nu wajji soomanuu nagarre. Dhugaa walitti himnu gaa. Oromoo deega waliin jenne waan qabnu namu walitti dhufaa bara akkasii bara. Magaalaan waan qabdu walitti dhufti. Akkam taatansa? Oromiyaa biyya koo wuxaan sinjee barati anta ko attas falligam. Ani namni footoo reefkaatii fi footoo wanni dhaatiin deemu naaf hin ta'u. Laman hit raasan hun deemit ifteeti hottu. Deem. Adeema nama ifteetiin deema. Ifteeti waan hin jawja iftahati deema isin nama ta'uudhaaf hin deemina. Nama hin gammachiisina. Dhugaa jirturratti irkadhaati deema. Kun waan hin qaburraa. Namni nan jiraachisu rabbi kan na jiraachisu. Isin ammoo nama gammachiisuudhaa deemtan. Abalu baqqalee dhaayecha kanatti hiriira bahee jira. Baqqalee dhaayecha nama kanatti lubbuu isaa ifkanne. Jawaarii jecha nama kanatti wanni isaa ifkanne. No. Waan dandeessuun nama saniif sagalee ta'e. Waan sanii achi waan rabbitti si buusaatiin hojjedhaa teetii si dhabda. Waa meeqa dhabda jechuudha. So isin nu harka kana dhiisa. Kanaaf Oromoo tanaa waliin waan akkanaatirra waliin deemuudha gabroomee asirratti gabroomee addunyaa irratti gabroomee akhiraa waan takkatti achi bootu irra wayyaadha. Okay? Kana
maal jettu waziyaa wanni beerran yoo wanni akkanaa kun isiniif hin taane bari isinis beerran akkanaa kun magaalaadha bari isiniif maaliif laxaba isaanoo mitteeluut izaa beerran ganda keessatti magaalaa dhabdee bikka akkasiisan dheeteeti magaalaa laallatti ni beeknaa bara beerran amma awurooppaa tanaas haa ta'u ameerikaadhaas haa ta'u bikka hiriiraatiif kana deemtu tuni dantaa isiitiif dhayti tajaarsan qabne tun oromummaa saniif odoo hin taane magaalaadhaaf dhayti tottolfattee maal jettee ijoolleedhaas ganda keesseeti dhayti jechuudha maaliif ijoollee siisanii wajjin namni isii dhadhiyaatu hin jiru kun beekamaadha maaliif alligaalaa roogituan adullatti eenyu barbaada sigale dullatti namni itti dhiyaatu hin jiru kanaaf nurraa taa'ii jaan siin shorroysa moo ijoollee teetii shorroysa jaan amma dulloonni kanaa kun hin fudhatarre waan hin jedhu kana hin fudhatan nuti dubraa nu faarsiisin jaan so bikka hiriiraatis wanni deemtaniif oromummaa odoo hin taane teeti keessa booyuudhaa dhayita akkamni takkata warri wanni jedhu okay kanaaf dulloonni keenya ka Harargeedha dulloonni keenya ka Arsiidha ifi dulloonni keenya ka Oromoo naannoo biraa warreen maqaan warreen amantiidhin teenya walitti nu hiitu irreechaa kana sila irraa haftanii gaariidha maaliif jennaan rabbii keetii wal si dhoorka rabbii keetii wal dhabuurra silaa waan kun waan kana irraa haftanii gaariidha dullootan silaa isin hin teessanii magaalaadhaaf deemtanii nu harkaadhaaf deemtanii deemaa dhaqa nuti immoo isinitti himnee jira waan beeynuun isinitti himnee jira lakkii ati umaa takka illee hin beeytu ati Oromoo gargar qooddaa yoo jettee ahla wasahlan sii galee deem dhaq sii galaami kana jechuudha ammoo sabaloo keenyaatu jee yoo kan jettu taate sabaloon keefiifu wallaalaadha sabaloon namni waa beeku waan akkasiisan barreessee toora fuula feesbuuka isaatirra gad hin dhiisu asirratti dhiifama ijoolleen teenya Harargeedhaa yoo aartanii isanii waan jiraatiin isin hin jaati wooma jiraatiin isin hin jaa ምናልባት እስኒፍ ሀዩ ተውኒ መለ ናፈም ገሩ ሀዩ ዳምቲ ነምኒ ከና አንሼኸ ፈዴ ወሃተው ዮ ኸዶ ጎጎሩቴ ዋን ንጆ ቀቡሰን ኑማን ጃና ሲገላሚ አሞ ወኒ አከናቱን ነመ ኸኘ ወላላ ሄዱዳቲ ቱጅራ Irreechii halaalii miti irreechii shirkiidha amantiidha karaa gabaabaa qabee qurraafa kan hin beekne immoo ni dhagaa achi boodallee ni barateeti tatti aantu garuu hin dhaqu jechuudha kan ammoo odoo beekuu dhaqu haadhaku yeyyennaan gaafammoo achitti du'e isaatu beeka namni salaata irra salaatu hin jiru salaatul janaazaa isin irra salaattanii isin qeebalamu deemaati sheekha feetan gaafadha sheekuma feeti deem gaafadhu nama irreechaa irratti du'e salaatul janaazaa akkamtu irratti salaatamaa jaati deemaa gaafadha deema yeroo inni sun du'e du'aa akkamtu isaa godhamaa jaati deema gaafadha mushi sinummaan salphumatti biyyee irraa sablisu jettan rabbi rahmata haa godhuuf jettan biyyee akkam irraa salphisa biyyee lakkaa isinuu goda keessatti achi darbitanii nama biyyee
makiinaa takka geessu itti gad darbitaniiti hitabattaniisa nama goda keessatti goda mitira tokko keessatti achi darbitanii biyyee gubbaarraa itti gad uffistanii biyyee irraa sablisu jennaa eegasiifuu banaa dhiisaa gaare banaa dhiisaa qabri eega biyyee irraa sablisuu jenna jettan banaa dhiisaadhaaf akkasitti rafu fudhatama qabdi du'aa hin teessan tasilaa biyyee irraa sablisuu jenna kayettan tuni akkasitti irra waan fudhatama qabduuf qabrii saasan qabrii namichaa san dhiisaadhaaf okay kanaaf wallaala keeysan yeroo hedduudhaan barisiin laalaa bara biyyee irraa sablisuu jenna abaluuraa biyyee irraa sablisuu jenna biyyee nama 5-7 hakaafaa meeqa itti wal darbaa hurkaaf irraa tattaragaa nama lehdii keessatti achi darbitanii wanni itti gootanii biyyee irraa sablisuu jennaan wayii waan taatii bo'o du'aayin akkana akkamitti tolti seetan namacha keessa eega keessan qabrii isaa san banaa dhiistaniituma deemuu qofa achi booda biyyee irraa sablisuu jenna yoo jettan الدعاء أو بتخش من فوق أكسي أكا جوارفان تايتما ربي جنة خلنا في جنة جابيتي وقوقا ما اللي فنمني خلني صلاة هي صلاة ما يعرف إفي ساتي هجي دكيتي هجي ران إريتشي دكي شوف خسارة فوق الخسارة يعني نمتون أما ورمون تاني وري واتك اللي ينبين يخوني ما شاء الله أجوين خيني بر إريتشي دكي جرا ها سنتي نبني تنوغاني جوغاني آدا نمني خيني مالي والله لا ني آدا لكي جواروانا كنا خنا ينغوني خجو جرا قبدي أكنا خنا روي سوفا دي تجرا حواسو مخيني خيس ربي والله لو تاك خيسني خنا ربي نمان غورين أمتا والله لا أك خيسني خنا ربي نمان غورين سيغل أما إنيو سبالوغون خديرو إنيو سبالوغوني آيات تقويو كريت ننكرو والله إنكرو نمني خينيا بروسا سلاليتي أو هيو خينيا حبيبي هيون خي خان آيات تقو سيفين ونين جني مالي هيون أكنا هاي مال تاترو أني ما شيني تقو أبو دابد أوكي أني ما شيخة شيخة آية تكون تيمون تورا ناغارينا مالف نما أكنا غنما أورمون غوتون هيودا ماريدا يتيتي إيجيتيف من البات هيو توني ملا أنا من نمني هقوانا كناتي ندو في هيودا متي نبيرتي هيودا متي نمني أوروميا كيزتي حرام جيتشون حرام جيتشون وان أورومو ميدو قفا واني أورومو ميداتون واحد دو رقا واني أورومو ميدا واحد دو قرتني نامي تخجي مالف نمني خين يكون أدو بيغوتي وان خدير وان سبلو خدير خانا بيخار وطالف مالف هجون أجيلتي هجون وان هجون جي كمتمو كيكون تاتيسا إرا أطالني فيتي سيغلمي أكسي بر وان أكسي سن قبدني بر وان أكسي سن قبدن أرسي فاررجين وان أكسي سن قبدن أدو أركني أكنا من أكني غردمي سلام شيتي تيغوري سلام شيخة تاتي شينو ما وان تكوان أكسي سن غوري كاتا غرغلتن فكين يما حمزة شيخ جابر فكين حمزة شيخ جابر نزيني خان حمزة شيخ جابر أما
maal godhan Arsii fi Harargeen nashiidaa inni baase takkaa jira. Nashiidaa isaa sanirratti sirba gadhiisan sirba hidhaniiti sheer walii godhan. Kun kaan jalaa qaba kaan jalaa qaba kaan jalaa qaba. Hamzaa Sheekh Jaabir new music jaanii sanu akkasi gadhiisan jechuudha. Gartanii kana jechuudha. Dirqama kara badiidhaatitti nama oofuu jaamu kun. Amma namni kun silaa amma Hamzaa Sheekh Jaabir silaa amma waan ilmiidhaatii fi kana silaa nama hin babbaratis ta'e qaata silaa fuutanii bikka silaa isin dhaabbattan san silaa qaata dhaabdan jechuudha. Namni kun oggooggaa beekaa isin laaluufaadhaaf waan adda addaa wanni godhuudhaaf waan takka takka beekaa faatu dubbachuu faatu mala. Hin fiiginaa nama jala. Dhaabbadhaati ilaala nama. Waan ani si gaafadhe deebisi maal na gaafatte? Eega. Kanaaf jarana gabrummaan nuti keessa jirru tabilaasha otoo hin ta'in tan ifii keenyaaf if gabroomsuudhatti jiru. Takka mootummaan nafxanyaadhaa takka nu gabroomsaan jirtu. Oromoon akka Oromoodhaatitu if gabroomsuudhatti jira. Tana akka gaariitti fitti himuudha qabdan. Johaar Faanis ifii isaaniitti mana hidhaa keessatti if darban. Akkamitti naan jaa? Namni ifii isaatiin mana hidhaa keessa lubbuu isaan dhaabu. Johaar ifii isaatiin ni fide. Baqqaleenis ifii isaatiin ni fide. Namni Oromoodhaaf hin qabsaa'aa jiru Oromoon ni hidhachiisa malee Oromoo irraa hin hiiku. Gartanii? Gaafa Oromoo hundaan hiikkadhaa jee walloo dhaqee walloon nuti ni kannu atuu hoodhooti hidhadhuu jaaniiti billa warratti hidhan. Johaaritti. Arsii fi Harargeen nuti bilisoomne jetteeti miilaan lafa dhiitaa turte. Arra kaduu jireenyu isaani. Kashlabboota. Kan manni isaanii irratti caccabee mootummaan mana isaanii kana cabsitee dirqiidhaan televizyiinaa fi waan adda addaa keessaa guurutti jirtu mana isaaniiti. Namni kawanni kanaatun isinirratti haa jirtu kakaataniin hidhanne asiimmaas waan birooti irratti wal yaamtan jechuudha. Rabbiin bar numa jabeessaa bar. Badii keessaniini miskiinilleen tuqama jechuudha. Kanaaf Oromoo nafxanyaan gabroomsite hin jirtu. Oromoon ifiisiitiif if gabroomsite. Nuti ifii keenyaaf if gabroomsine. Nuti ummata hidhachuu hin beekne ummata akkanumatti du'u jechuudha. Ummata biyya keenya kana namaa kanne jechuudha. Hanga nafxanyaan hidhattu nuti bilisoomne jennee warra miilaan lafa dhiitaa ture. Arra garuu ልደቱ አያለው ገንዘብ አስይዞ ነው የወጣው በዋስ ዱቢን ከጅባ ነፍጠኛ ነው ስርዓቱን ነው የሚያቀነቅነው በአንዳንድ ፖለቲካ ከአብይ የማይስማማ ከሆነ ስርዓቱን ግን ያቀነቅናል ስርዓቱን አምላኪ ነው ምልልክ አምላኪ ነው ለዛ ነው የወጣው ለማስመሰል ነው እሱን ያሰሩት ማለት ነምኒ ልደቱ ሄደ እንጅሩ ቤኻቲ isin shawwaduudhaaf isin ammoo ayli hin qabdani lidatuulleen bar hidhamee jira shuf akkanatti sammuu teessanitti isin taphatan jechuudha oromoon lidatuullee hidhanii jiranii iskandirillee hidhanii jiranii
خلاص eega isaan illee eega Joharii fi Iskandirii fi kanallee hidhan warra siyaasaa hunda hidhee jira humaatii miti hidhaawatu wal dhaba hidhaan firaatii fi hidhaan diinaa wal dhabdi hidhaan firaa mana oowwaa keessa si kaayan akka warra malikaa akka warra malikaa warra angoora jiru warra keessattuu biyya arabaa kana manni hidhaa isaanii mana kophaadhaati dandeessaa oromoo nama kaydeen baafadhu asii irreechaa fi balaaqalaa jettee amantii irratti nama hin yaamini nuti amantiidha qabna ani amantiidhaan qaba amantii qulqulluu tan rabbi irratti rabbii biraa hin sharraksiisni tan mukatti hin amanne tan bishaan rabbiin uumeetti hin amanne an bishaanitti illee hin amanu bishaan rabbiin uumeetti hin amanu muka rabbiin uumeetti hin amanu sibiila rabbiin uumeetti hin amanu sibiila mukaan jaarratan isin ummata waan kana kanatti amanu silaama ummanni keenya kan kiristaanaa kun sibiila kana waan inni sibiila namni masqala godhataniimi maaliif hammaamaan seentan waan silaatti amantan takka hammaamaan maaliif seentan koy eegaatti amantanii bara amma fakkeenya masqalaa miire masqala kana asirra kaayattee deemtaan maxba kaan seen okkee umaatii miti bikka nyaataatii fi kana ittiin goggodhan ittiin illee rafi umaatii miti ammoo maaliif hammaama ittiin seentee ittiin fincaanta amantiin fi waan silaatti amantu takka bikka ajaadhaatii fi bikka akkanaatiin akka dhaabbattu wanni hin jettu ittiin dhuuydan mana farshoodhaa ittiin seentan ittiin caffartan ittiin fincaantan jechuudha ammoo san sibiila hulaadhaa fi waan adda addaa irraa tottolchan waan namni tolche nam tolcheedha warreen sila irreechaatiis uumaa rabbiin uumeetti amantan jechuudha rabbitti amanuu dhiistanii bishaan rabbiin uumeetti amantan citaa rabbiin uumeetti amantan muka rabbiin uumeetti amantan dhadhaa fudhattanii kasilaa waan adda addaatitti godhatanii nyaatan muka faa deemtanii dibdan jechuudha dhadhaa muka dhadhaa dibdaniiti jala teessanii itti salaattan sujuddan jechuudha okay amantii namaan seenini itti himna boo itti siyaamu jiraniiti kan akka keetii kana tan akka teetii tana tan daa'ima qabdaa dhiira taatee dhalaa taatee namni si beeku hin jiruuti ilmoo madaamiin deemtaniiti ilmaan keessan buustaniiti diqaalaa teessanii wayi deemuu feetaniisa diqaalaa teessanii bar deemuu feetanii bar ilmoon qabu jettaniiti tamadaama immoo ilmoo adii uga gartan maasha Allah sookat jettan hawaasa akkanaa kana keessa jira banii aadam kanaaf amantii teessan isinummaan jabeeffadha warreen sila irreechaadhaa ifii isaaniitiif waan isaanii jabeeffatanii deemuudhatti jiran isin warri sila amantii kophaatti qabdan wanni tanaan nu cinqitaniif hin jiru hin daynu amantii wanni irreechaadhatti jaaminaa nama amantiidha irreechaan fitti himi obboleessa kayya obboleettii tiyya fitti himi obboleettii teetittillee himi tana godha wanni asii qulla asii wanni nu taatan maal ni bareeddaa miti dhibba bareedi asii huccuu aadaa kaayattee asii qullaa dhaabbattee bareedina kiyyaan agarsiisaa no namni san silaalee san si fuudhu hin jiru fagaatuma laayikis godha bareedumminni yoo ati guututti uffatte qofa muhajjaba yoo atiif dhooysite qofa
siifi intala hajjabattee fi intaltiin hajjabatamin tokkoo miti. Ati ta'e gadhiistee deemtu tuni muuza banaa jiru jechuudha. Kan tiitichi hammaama irraa ka'ee udaan irraa ka'ee sirra taa'u jechuudha. Siifi tan hijaaban qabnee fi ati akka tokko jechuudha. Tiitichinis dhufee sirra taa'a. Kunis dhufee si tuqa. Kunis dhufee si tuqate jechuudha. Tan hajjabamte garuu no. Hin tuqamtu sun. Kabajamtee teessee jechuudha. Fagaattumatti bootuun bada wajaaniini. Hanqasuma jaaniin. Wanni biraan jiru. Abootuun nurraa dhiisiituun badawaa. Tuni kun if cuqqaaltee deemtii jaaniin. Tuyyoo kaanun Oromoo miti jaaniin. Akkasi. Kanaaf Rabbiin isinii wajjin bikka takka nuun dhaabin. Kana beekaa nuti hin bilisoomne. Akkana Rabbiin nuu bilisoomsin. Maaliif jennaan hayyoonni keenyaa fi balaa qalaan teenyatuun hundinuu ummata badii irratti nama yaama. Ummata badii irratti Oromoo tana yaama. Malee ummata waan kheyrii irratti siyaamu nagarra yoo gaashee qotii teenya tana taate malee. Injiru.